Akka mooltaan daawwattoota koo fayyaa keessanii nagaa jirtu. Nageenyi Rabbi bakka jirtan isiniif haa baatu hunda keessaniif iyyuu ani nagaa koo galata Rabbi naa galatoomu. Har'aan kana ooyilii hojjechuuf an deema. Isa hoo maalirraa hojjetta yoo jettan zinjibila asitti immoo sigaa maxbashaa qarafaa sigaa maxbashaa kun roozmarii isa jennu sana jechuudha. Isaan kanarraan ooyilii hojjechuu deema. Akkaataan itti hojjedhu immoo asitti naqadheen daakadha. Nuti gana ala kanaan bulleesse ooyiliin itti godheera ugaan daakuu jechuudha zayita itti godheera isaan booda asitti naqadha haara garuu badaan bulleessine baay'ee urgaan sa baay'ee foolisa baay'ee bareedaadha. Maaliif hojjettan akkasuma sigaa maxbashaanis qarafaanis foolii bareeda qaba waan ta'eef nuumni dhuyechuu barbaadeni zayzeetu isa kanatti godha. Isa kanas zayzeetutti nu godha. Garaagarummaa qaba isaan kun garuu wal caalu. Kanaafuu isaan lamaan irraa yuuttan godha. Kana takkatti godhe akkasuma kanarraas dafee dafnaan rifeensa keenya ta'eef baay'ee nuuf yabbisa. Zanjibillis akkasuma sigaa maxbashaanis kunis immoo roozmariinis rifeensa keenya nu jala haphateef baay'ee bareedaadha. Gabaadha binnee itti fayyadamu akkasitti manatti hojjennu noormaal isaa annumiine uma keemikaalaan hin qabne manatti binnee hojjennee itti fayyadamu nu wayyachuu barbaadeni. Kanarraas takkatti godhe isa kana itti gotan baay'ee gaariidha. Ooyilii abaaboon kun baay'ee bareedaadha. Inni kanarraas xiqqoo shettan godha. Qibaata barbaadanitti gochuu dandeessu isin amma naa qabdan. Kanarraas isaan booda ibiddarra kaawwadha. Kananoo iseera ibidda bada hayala haphiseetin inni maaliif yoo ibidditti baay'ate foolisaan jala jijjiirama waan ta'eef bada haphiseetin inni ibiddachuu barbaadani. Amma naaf qabbanaa'eera asittan imbiiba bifa isaa sanitti mul'ata yaada. Akkasitti hojjedhaatiin manatti itti fayyadamaa malee gabaadha akkas. Isuma kana gatii guddaadhaan nutti gurguranii. agartanii bifa isaa kan bareedu. Kan daawwattu tokko kana fakkaata bifni isaa baay'ee bareeda. Foolisaas baay'ee gaariidha.
akkasumas gama xibashaa kun immoo ruuzmariinis foolii bareeda qaba waan ta'eef in urgaa'u ani in xiraawwachuu barbaadeen foolii bareeda qaba. Akkasuma immoo zinjibilaas qarafaanis immoo foolii gaarii qaba waan foolii sana jibbisiisuu qabachuu barbaadeen bifni isaa kana fakkaata. Amma sittan naqadha. Ishee kanatti nan ittiin dibadhu jechuudha. Ishee kanatti naqadha. Dursa sittan naqadha akkanatti tolutti jechuudha. Agartaan kana bifni isaa bareedu. Pilaastikiin kun yookiin immoo boxolliin kun baay'ee gaariidha. Hoggaa rifeensa keenyatti qibaata dibannu baay'ee nuuf tajaajilachuu barbaadeen asii uraa qaba. Warroonni qabdan hin jirtu garuu warroonni immoo hin qabne baay'ee bareedaadha. Rifeensa keenya qibaata dibachuudhaaf baay'ee nuuf fayyadachuu barbaadeen. Amma rifeensa kootan dibadha. Erga rifeensa keenya miiccanneen booda akkasitti bakka 2-3 akkasitti dhaachuu qabna. Akka nu jalaan caccabneef jechuudha. Amma nan dibadha rifeensa koo. Ofii isaatiif naqaawanii uraa qaba jechuu barbaadeen asirraa baddaa isaarraa. Fooliin qabu miiccachuus baattan nurgaa'u. Waggaa miiccachuudhaattanis hojii battan namaa rakkoo hin qabu. Miiccattanis namaa rakkoo hin qabu. Nurgaa waan ta'eef foolii bishaan qabu jechuu barbaadeen. Rifeensa keenya nu yabbisuudhaaf illee gaariidha. Ankiyya baay'ee haphiidha rifeensi kun baay'ee bada. Kanaafuu warroota rifeensa haphii qabdan itti fayyadamaadha. Kaanumaaf illee dheerinaafis nu tajaajila waan ta'eef eenyumaaf iyyuu nama miidhu. Warroota rifeensa haphiidhaaf immoo baay'ee bareedaadha. Masaajii akkasitti godhaate baay'ee gaariidha rifeensa keenyaaf jechuu barbaadne.
kana fakkaata. Isinis itti fayyadamaadha.